Yoyya jira jirtu kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya an Abdulhamid kanattanse gorsa gaggabaabduu firii sadii isinii dhiyeessa obsaan argeeffadha galatooma. Inni tokkoffaan amaloota hiriyaa sobaa firii kudhan jedha. Amaloota hiriyaa sobaa keessaa tokko yeroo asirra barbaadan qofa sitti haasa'u. Gaafa ati barbaaddu hin argaman. Gaafa ofiif si barbaadan malee. Inni lammaffaan gaarummaa kee akka gowwummaatti ilaalanii sitti fayyadamuu barbaadu. Gaafa waan barbaadan sirraa dhaban siin oolu, si cufu, sitti jijjiirratu. Sadi milkaa'ina keetitti hin gammadan. Akka ati isaan dursitee milkooftu hin fedhan yookaan milkaa'ina isaanii sitti odeessanii akkasitti dhaga'amu si godhan. Inni afuraffaan yeroo hunda gadi si qabu bifa keetii amala kee qeequ filannoo kee akka jibbitu si godhu isaan malee akka ati faayidaa hin qabne akkasitti fakkaatu si godhu. Inni shanaffaan yeroo siif hin kennan sin dhaggeeffatan rakkoo isaanii akka dhaggeeffatu barbaadu yeroo hunda negatiiviidha of jaalatu amala isaanii beektu ni jijjiiramu yeroo hunda sababa baay'isu gaafa ati barbaaddu iccitii kee sirraa baasanii tan isaanii immoo siif hin himan akka amala isaanii. Inni si to'atu barbaadu inni jaaffaan waan uffachuu qabdu. Waan nyaachuu qabdu eenyu waliin akka dubbachuu fi deemuu qabdullee sitti himuu barbaadu. Yoo nama tokko jibban atis akka isaan hiriyaa isaanii san jibban si gosi. Inni torbaffaan akka ofiif fedhanitti si jijjiiruu barbaadu. Fedhinnaa kee fi wanta jaalattu akka jibbitee kan isaan jaalatan akka jaalattu si godhan. Inni saddeettaffaan jibbaa fi oduu sobaa facaasuu waa'ee nama biraallee. Kana jechuun sirrattis akkanuma duuba kan kee deemanii haasa'uu jechuudha. Isa ati iccitiidhaan itti himte si duuba deebi'anii hojjetu. Dafanii sitti mufatu dafanii immoo sitti naraaramu. Yeroo hunda siin dorgomu. Yoo ati wanta haaraa akka goote isaanis ni godhu. Yoo siin dorgomuu hin dandeenye wanta sana akka jibbitu immoo si godha. Inni kurnaffaan siif waa baay'ee akka ta'an tola hedduu akkasitti oolan siif immoo siif odeessu. Akka ati isaan malee nama biraa hiriyaa godhachuu hin dandeenye illee. Isaan armaa olii kun amaloota hiriyoota sobaatii. Kanatti aansee immoo amaloota namoota rakkisoo firii muraasa qofaan sitti himu. Obsaan dhaggeeffatu tokkoffaa ofii mul'achuuf si dhoosu gartee ofii mi'aawuuf sababa malee siin immoo hadheessu. Inni sadaffaa ofii amanamoo of fakkeessuuf amanummaa kan kee faadha. Inni afuraffaan siin kuffisu akka kufaatii isaanii oolchuuti sitti gargaara. Inni shanaffaa cimina kee dhoksanii dadhabina kee odeessu. Inni ja'affaa yeroo si bira jiran si jajanii si faarsanii duuba kan kee immoo si tuffatu. Inni torbaffaa osoo ati hin beekin sababa tokko malee si jibbu. Inni saddeettaffaa waa'ee kee waan gaarii hin dubbatan. Inni salgaffaa akka nama waan hundumaa beekuutti yaadu. Beekaa of godhu. Inni kurnaffaa hojii isaan beeksisu. Hojii isaan beeksisu osoo hojjetin beekamtii barbaadu. Inni kudha tokkoffaa dhiifama gochuus dhiifama gaafachuus hin beeku. Isaan akkasii amaloota namoota rakkisoo jedhamaniiti. Namoota akkasii wajjin jiraachuun yeroo dheeraadhaaf na rakkisaa tureera. Sababni isaa amala kana nama irratti hubachuun yeroo kan fudhatuu fi ogeessi cimaa ta'uu kan barbaadu waan ta'eef salphaatteen dubbisee barreessee siif ibsee irraa qayyabadhuutti itti gargaaramanii yaada kan kemmoo koomentii jedhanaaf kaa'e. Isaan akkasii kun ofii isaaniitti mul'achuu akka barbaadan sitti ni himu. Ati mul'achuuf akkasii si dhoksaa jiran garuu bifa haxxummaa guuteen akka irratti hin beekamnetti si dhoksu. Warra akkasii irraa fagaadhu. Nama waliin jiraatu adda baafadhu. Amma immoo amaloota namoota dhugaa firii muraasa. Isaan akkasii kun namoota baay'ee xiqqoo ta'anidha. Namoota baay'ee xiqqoo ta'anidha. Kan jaalala dhugaa badhaafaman. Garuu namni hojjetee carraaqee dhama'ee kan jaalala dhugaatiin wal baru. Jaalalli dhugaan walii galuu kennanii fudhachuu fi wal gaahuu wal hubachuudha. Jaalalli dhugaan hojii cimaa yookaan dadhabbiin waan argamu yookaan uumamuu malee waanuma gadi ba'anii gabaarraa bitanii ol deebi'anii miti. Jaalalli dhugaan adeemsa yeroo dheeraa gaafataa jechuudha. Gocha irratti hundaa'a jaalalli dhugaan waan gochaan agarsiistu malee waan afaaniin odeessitu akka hin taane quba qabaadha. Jaalalli dhugaan haala kamiyyuu keessatti waan ati namaaf taatu akkasumas waan namni biraa siif ta'udha. Jaalalli dhugaan nama jaalattuuf qabdu sin jaaladhaa afaanii qofaan osoo hin taane gochaanis kan agarsiifamudha. Jaalalli dhugaan nama miidhu. Jaalalli dhugaan haasawa gaariidhaanis madaala. Kanaaf jaalala dhugaa namaaf kenni. Jaalala dhugaa namarraa fudhadhaa. Galatoomaa. Sagantaa biraatti walitti deemna. Nagaan.